Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqwachaa video har'aa keessatti warroonni Bilam airdrop hojjechaa turtan. Bilam airdrop yeroo baay'eedhaaf hojjedhaa isin jechaa ture akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanillee kanaan dura videoon isiniif hojjedhe jira. So Bilam airdrop listii ta'uudhaaf deemaa jira, eebbifamuudhaaf yookaan immoo xumuramuudhaaf deemaa jira. So kiraateriyaa isaanii yookaan immoo ulaagaalee isin guutuu qabdan jedhaniitiin gosa sadiin gallakkisanii jiran. Ulaagaaleen isin guutuu qabdan kan Bilam airdrop irratti kafaltii gaarii akka argattan isin godhan maalidha kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. So kiraateriyaa Bilam airdrop video kana keessatti kan ilaallu ta'a. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Dai gara barnootichaatti. Egaa warroonni hangamatti Bilam airdrop hin eegalin linki isaa description jala akkanuma channel kan kuka Telegram irra isiniif kaa'ee jira. Bilam airdrop bara kana keessa listiin ta'a yeroo so listii ta'uu isaatiin dura hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Kana so amma ulaagaaleen isin guutuu qabdan Bilam airdrop warroonni hojjechaa jirtan jechuudha. Maalidha kan jedhu haa ilaallu gara Telegram isaanii gara channel isaanii kan Telegramaatti seennee ulaagaaleen isaanii kan gallakkisan jechuudha. Kan guutuu qabdan maalidha kan jedhu tokko tokkoon haa ilaallu. Akkuma asirratti argaatan eligible ta'uudhaaf yookaan immoo ulaagaaleen airdrop kanarratti isin guutuu qabdan jedhaniitti isaan asirra kaayan wantoota sadiidha. Tokkoffaa Bilam pointii 100 ol qabaachuu qabdanii Bilam pointii 100 ol yookaan immoo coinii 100 ol walitti sassaabachuu qabdan. Kana jechuun maalidha seetanii Bilam airdrop irratti erga seentanii booda Bilam pointii kan jedhu ni argama. Bilam pointii kana taaskiiwwan adda addaa hojjechuudhaan akkanumallee namootaaf invite gochuudhaan karaa adda addaatiin pointii walitti sassaabachuu ni dandeessanii. So kanaan dura Bilam airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isiniif hojjedhe jira waan ta'eef isa kana 100 ol pointii 100 ol walitti sassaabachuu qabdanii jechuudha. Bilam pointis ka jedhu kun 100 ol ta'uu qaba jechuudha. Ulaagaan inni lammaffaadha Bilam airdrop irratti guutuu qabdan immoo akkuma asirratti argaatan maammee pointii yookaan immoo Bilam maammee pointii ka jedhamutu jira. Isa kana 750 ol walitti sassaabachuu qabdan. Maammee pointis ka jedhamu kana 750 walitti sassaabachuu qabdanii. Kanas yeroo jalqaba Bilam airdrop jalqabdan sanitti jechuudha. Yeroo jalqaba toonii duwwaa tuqaa lama kafaluudhaan pointii isiniif kennamuudha. Ammas karaan ittiin argattan ni jira. Kana qofa osoo hin taane taaskiiwwan achirratti argamu hundayyuu complete yoo gootanidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf maammee pointii akkamitti argachuu dandeenya? Maammee pointii ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan trade to earn ka jedhu ni argama jechuudha. Asirratti kilik gootanii doolaara 10 ol baasuudhaan asirratti invest gochuu trade gochuu bittaaf gurgurtaa adda addaa adeemsisuudhaan pointii kanneen walitti sassaabachuu dandeessan. Maammee pointii tokko asirratti isiniif kennu asirratti argama. Doolaara 10 ol kan ta'e qopheessitanii asirratti trade gochuudhaan salphumatti maammee pointii 750 ol argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf trade with trading bot ka jedhu kan dhumarratti argamu kun isa kanarratti jechuudha. Doolaara 10 ol baastanii bootii isaanii kanarratti trade yoo kan gootan ta'e salphumatti maammee pointii 750 ol argachuu dandeessan jechuudha. Karaa kanaan maammee pointii kana walitti sassaabachuun qabdan jechuudha. Kiraateriyaa isaanii keessaa inni tokko isa kanadha. Inni sadaffaadha immoo kiraateriyaa isaanii keessaa kan asirra kaayan jechuudha. Inni sadaffaadha namoota lama oliif invite gochuudha. Namoota lamaaf referral gochuudha. Invite gochuun akkamitti danda'ama? Baay'een keessan ni beektanii asirratti friendis ka jedhu keessa seenuudhaan salphumatti nama lama ol fakkeenyaaf akkuma asirratti argatan namoota 25f invite godhee jira. Invite ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan namootaaf groupiiwwan adda addaa irratti nama lama oliif invite yeroo gootanitti seera yookaan immoo ulaagaalee isaanii guutuu ni dandeessan jechuudha. Ulaagaaleen airdrop kana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti airdropiin kun yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama. Hundi keessanuu jabaachuudhaan hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Airdropiiwwan baay'een isaanii yeroo dheeraadhaaf kan turan yeroo ammaa kana listii ta'uu irratti argamu. Seed airdrop listii ta'ee jira. Inni kunis seed airdrop hojiidhaan kan eegaledha. So inni kunis listii ta'uudhaaf deemaa jira, xumuramuudhaaf deemaa jira. So kiraateriyaa isaanii kana guutuudhaan eligible gochuudhaan bootii kanarratti hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Kan fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaa faaloo ta'an subscribe, like, share gochuun irraa fudhatanidha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Hora bulaa.